waggaa lama ni galti ni deebiti ni galti ni deebiti ni galti ni deebiti osoo akka zettu biyya araba waggaa 15 lakkoofsiste ajaa'iba namni biyya galaa deebi'a waggaa 15 lakkoofsiste ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtu sinifaa baay'atu ani sobboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirtutti waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kooti isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like share subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa silin jechuun affeerraa kooti egaa dhalle viidiyoo haarawaa walitti deebinee jirra viidiyoon kuni viidiyoo adda ta'edha isinifis immoo ijoollee biyya galaa deebitanii barumsa guddaa isiniif taaf jedhee sana yaada jechuudha toof keessattuu gola madaamii keessa yeroo hojjennu maaliif akka hojjennus beekuu qabna jechuudha innaa obboleettiin keenya takka jechuudha maalaan jette seetanii osoo galtee deebitu waggaa lama biyya arabaa waggaa 15 lakkoofsiste garuu lukkuu dhuftuun qabdu amma deemtee dama shii fixattee bifa shii fixattee foon shii fixattee madaamin ammatti dhuftee dhimamtuudha jettee ishee shakkite dubbiin akkas ture ani biyya arabaa jette biyya arabaa kanan dhufe bara 2002 irraani tokko jedhee kanan biyyaa ba'e bara 2002 irraa jalqabee yeroon hojjedhu bara 2004 immoo Itoophiyaan gale jette Itoophiyaa galee gallaan umaanatti fakkaannee firoota koo nama fira jedhamee maqaa dhaame muluudhaaf waan barbaachisu godhee maallaqni waggaa 2 kiyya kun firumatti dhumateette ani achumaan ammallee deebee bara 2004 keessa ji'a 2 maatii koo wajjin taa'ee wanta waggaa 2 hojjedhe omaa tokko osoo hin godhatiin biyya arabaa deebi'e ammas waggaa 2 nan hojjedhe waggaa 2 koo fixadhe nan galeetillee yoon jedhu ammallee maallaqni karaatti narkaa dhumu hin argu maallaqa fixeetu manas deebi'a ji'a 2 keessatti jette ani as deebi'uu kiyya san malee as deebi'uun kiyya akka waan mindaan kun na wajjin jiraatu natti fakkaata biyyatti waa godhachuun ana omaa natti fakkaatu inni hiriyoota hedduun baasa gizee nasii galu namoota hedduudha ol na kaasu gizee namoonni na jajassan waa wayi natti fakkaata namoota waa gochuun jaaladha kanaan maallaqa qabachuu hin jaaladhu garuu maallaqa san namaa gochuu nan jaaladha gizee namni gammadu na gammachiisa ginii ofii kiyyaaf godhadhee of gammachiisee hin beeku osuman kana jedhu galaan deebi'a asis yoon taa'e achiin bildir innatti dawwalanii kana yoon jedhan ani mindaa ko fudhadhin erga achiin natti dawwalanii kana yoo jedhan ani mindaa fudhadhin erga echuma ko adaadawwan ko obboloota ko namumti ani gargaarre hin jiru kanarra darbee ormaayyuu gargaaran ture osuman akkana jedhu waggaa 15 biyya arabaa ture har'a waggaa 15 biyya arabaa guuteera amma garuu lukkuu dhuftuu hin qabu amma dhufee tanan biyya Dubai Imaaratii dhaqee free visa dhaan deeme warri dallala free visa naan jedhanii free visa dhaan deeme osoo dalagaa tokkoon dologiin waggaa tokkoon biiroo keessa taa'e nyaanni hin jiru waa tokko hin jiru dhamni koo xuuxxame bifti koo xuuxxame nama dhimamu fakkaadha madaamii bira dhadhaan madaamiin na fudhattee kaatee na dheechite ijoollee madaamii mulu na dheechanii hin dhimamti bashitaa qabdi naan jedhanii achitti baatii 2 madaamin na hojjechiiste ijoolleen isaanii na jibbanii manni mulu na jibbee jennaan erga ijoolleen ishii na jibbite ijoolleen koo kana jibbite jette madaaminis ijoolleen ishii erga na jibbi madaamonni immoo kan nama jaalattu yeroo ijoolleen ishii sin jaalatan jechuudha dhugaa dubbachuuf mana madaamii keessa hojjechuuf daa'imman madaamii sin jibbite jechuun daa'imman jaraa sin jibbite jechuun madaamii sin baasuu bichaadha tokko mana ormaa kana yeroo hojjennu daa'imman yoo nu jaalatan qofaadha daa'imman yoo nutti dhiyaatan waan nu hojjennu san yoo nurraa nyaatan wanta tokko yoo ta'een alatti daa'imman isaa nu dheechan taanan nuti bakka funyaan nu qabatan taanan madaamonni nu jaalatan inna sababa daa'imman ishii na jibbaniif fuutee biirootti na deebiste ammallee baatii 5 biiroo taa'e baatii 5 booda hojii wayinaa dhufe hojii nin dhufa yoo na argan madaamonni ni dheechuu ani bifa namaan qabu xuuxxame nyaata nyaadhu agabu koo jiraadha qaamni koo hundi narraa dhumate lafee bichaan narra jira
Osoo biyyatti nagalchani chaansii biyyatti galuun barbaada. Warri biiroo biyyatti nagalchaan jiranii. Yoo biyyatti gala jette birri ittiin dhuftee fi birri tikkeetti of danda'inaan jedhu. Garuu hojii seenu malee birrii kana dalagadhaayi. Hojii seenu malee maallaqa kana argadhaayi. Mee akkamii? Hundaafuu jireenya kiyya kana warroonni akkamma jireenya ani jiraadhee kana osoo isaan hin mudatin hiriyoota keetiif daawwattoota hordoftoota keetiif viidiyoo kana qoodii fi adaraanaa waan naan jetteef jechuudha. Anna bifti kiyya kun xuuxxamee amma immoo hojii wayii 5 booda naa dhufee hojii san seenee mana jaarsaa fi jaartii ture. Garuu jaarsaaf jaartiin homaan jedhanii ijoolleen ishii kamisa ni dhufu. Ijoollee isaanii guurratanii dhufu. Yeroo na argan ni dheechu ni fiigu ni iyyuu. Sababa kanaan nuti sababa keetiin ijoolleen keenya mana kana yoo dhufan baay'ee rifachaa jiru jedhanii achitti ji'a 2 hojjedhee ishiin immoo isaan immoo haqqii koo kan ji'a 2 sannaa kennanii biirootti na deebisanii. Amma maallaqa ji'a 2 farkaa qaba. Ishumaan tikkeetti biradheen biyya du'uufan galaa jira. Jiraachuuf osoo hin taane du'uufan galaa jira. Ammaan booda bultii ijaarradhee namni na fuudhu hin jiru. Maallaqa qabadhee waan ittiin jiraadhu hin qabu. Duwwaan jira. Bifan qabu duwwaan jira. Marziillee dhugee yoon du'e biyya hoottan du'a jedhee tanan galuuf qophaa'ee jira. Jireenya kiyya kana wallaalummaan kiyya ganamaa kanarraan naga'ee jira. Biyyi Arabaa ijoolleen keenya maallaqa ji'aan argatan san qabannaa hin beekanii. Sababbiin qabannaa wallaaleef malee waaqni na dhoggateeti miti. Jalqaba kiyya sirriitti hojjechaa ture. Madaamiin maallaqa naa dabaltee madaamiin waggaa 10 bira taa'ee maallaqa naa dabartee mindaa kiyya oovarii naa dabaltee hojjechaan ture. Garuu kiyya jedhee hin godhanne. Kanaafuu biyya galeen du'aa na awwaaluu hin dhiisan maatiin kiyya. Garuu jiraa kiyya akka nan jaalanne maatiin kiyyas nan beeka. Jettee yeroon hedduu nama boochisaa dhugaa rabbii dubbachuuf anas ta'ee sinis kuni boru waan nurra ga'uun oolle. Maal yoo ta'e yoo akkamta akka jiraannu hin beekne. Yoo maaliif akka jiraannu hin beekne. Yoo qabannaa wallaalle. Yoo waggaa dheeraa biyya Arabaa teenye. Yoo maallaqa biyya Arabaa akka waan nu jalaan dhumneetitti akkuma ji'a argannuun namuma rakkate jedhee nuuf dawwaleef yoo firfirsinee jireenya obboleettii keenyaa kun nurrallee hin ga'a. Nurrallee hin ga'a. Ani gaafiin of gaafadhe jechoota ishii kana keessatti gaafiin of gaafadhe ani hoo jedhee gaafadheen biyya Arabaa waggaa 6 keessan jira. Jaalattanii jibbitanii. Garuu amma dirqama keessaa galuun qabaa kan jedhu murteesse jechuudha. Isinoo murteeffattanii jirtu. Kanaaf biyya Arabaa teechee mindaa ji'a 3 caala namaaf jettee hin balleessine. Mindaa waggaa 1 fi ji'a 9 irratti du'i qabadhu yoo waggaa 2 hojjette. Waggaa 3 yoo hojjettes maallaqa kee qabadhu. Yoo nama taammaanyii qabaatte achitti naa hojjedhaadhiin. Yoo nama taammaanyii qabaanne garuu maallaqa kee qabadhu galiitii itti fayyadami. Yookaan immoo jireenyi kufaatitti si oofa. Ijoollee baay'ee kufaatitti nama deemaa jira. Dhugaan sinitti himaa jechuudha. Hiriyyaatiyya kan qaaman beeku waggaa 9 biyya kana hojjettee har'a jireenyi ishii maal akka ta'e sirriitti hin beeka. Siniif hin qooda seenaa ishiitillee. Kanaaf obboloota kooyi biyya ormaa galaa deebuu miidhama akkamii akka qabu argitanii jirtu. Galtee ji'a 1 ji'a 2 keessatti maallaqa xiqqaa miti kan balleessitu. Waan qabdu muluu fixxee tasan deebitu. Kanaaf galaa deebuu osoo hin taane yoo danda'ame asumatti obsitee teessee waggaa 3 4 5 6 7 8 isaa ta'u wanna hojjette san garuu odoon bittinneekin maatii yoo waan gaarii siin godhan ta'e yookaan abbaa manaa qabaatte abbaan manaa waan gaarii siin godhan ta'e isaniin booda gara biyya ofii galuu sabasabatanii galanii deebuu dhiisuudha malee waggaa 2 galaa deebuun macarrashaan kana keessattuu jarri galtee otti deebtu dhumni kee akkana ta'a. Jarri si jaalanna ati intala teenya jedhu malee noo si sobu. Si sobu bakka aramni nu jaalattu humna keenya qofa jaalatti. Humna keenya qofa nu jaalatu kana sirriitti sammuu keenya ol galfadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaadhaa sumarraa naggoolaba. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa. Yaada kana keessatti immoo maal akka jettan sintu beeka. As keessatti of ilaalaa hundi keenya nu isiniin jechuun affeerraa kooti hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu. Bye bye.